baay'ee isinitti himeen ture. Haalli nuti ani isinitti wal barre baay'ee tokko dhugaas jettanii fudhattanii amanuunis isinitti ulfaataa jechuudha. Kanaaf mee inni jalqaba natu isa dubbise immoo isatu na dubbise. Yeroo kamitti waggaa kam keessa meesejii naa barreessee waggaa kam keessa akkan deebiseef isiniif haa dubbatu. Ay, jalqaba kan na dubbise sooretti bada bara 2010 masaltanyaan jiraachudha gaafa sana dubbise. Ani mana leenjii garaa koo Ashama harka fuudhee akkam jirtan hordoftoota chaanala keenyaa kan taatan marti keessanuu nagaa rabbii lafaaf iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu akkam turtan akkam sa'a kana geessanii nuti nagaa guutuurraa hafaa qabna. Nageenya nu bukkee ture isin birallee haa jiraatu isiniin jechaati. Namoonni chaanala keenya faaraa taatan subscribe like gochuudhaan maamila keenyatti dabalamaa hawaa baay'ee walirraa barannu akkasumas immoo deemsa karaa dheeraa kan waliin imallu ta'a. Namoonni hanga yoon ammoo yaadawwan garaagaraatiin nu deeggaraa turtan galatoomaa galata guddaa nu biraa qabdan ammallee deeggarsi keessan akkuma itti fufetti haa ta'u isiniin jechaati. Gaafii isin nu gaafattaniif har'a lama taanee dhufnee jirra. Bal'inaan isin ibsuu baannullee jalqaba tokko jennee kanarraa isiniif jalqabnu ta'a jechuudha. Mee dursa nagaa gaafadhu. Nagaan fararri waaqayyo isiniif baay'atu bakka iddoo jirtanitti. Akkam jirtu nagaa keessanii nuun hundi keenya nagaa keenya. Akkam jirtu isin naguma miti nagaan nu bukkee jiru isin birallee jiraatu jecha. Namoonni chaanala keenyaaf haaraa taatan like, share gochuudhaan nu jajjabeessaa isiniin jennaa. Gara gaaffii keenyatti dabarraa jechuudha. Egaa obboleewwan kiyyaa namoonni baay'een keessan jechuudha. Mee seenaa jaalalaa keessan irraa nuuf qoodaa irraa barannaa warri jettanis jirtanii akkasuma immoo yaadawwan garaagaraatiin baay'een keessan warri nu deeggaraa jirtanillee ni jirtanii. Kanaaf yaada keessan hundarratti yoo hundi dhufne hunda dursatti galata guddaa nu biraa qabdan isiniin jechuu jaaladha. Maaliif jennaan baay'een keessan sirriitti jechuudha haamileen keessan jajjabin isin namaaf kennitan baay'ee tokko nama hawwisiisa baay'ee tokkollee nama gammachiisa jechuudha. Kanaaf nutis immoo tuyyuu waan kamirraayyuu dudduubatti hin deebinuu isiniin jenneerra. Kanaaf iyyuu seenaa jaalalaa keessan nutti himaa warri jettanis kuni tarii warra reefu maamila haaraa taatanii gara mana keenyatti makamtan natti fakkaattu malee seenaan jaalalaa eessaa qabeetu iyyuu immoo jalqaba kutaa meeqarratti akkan dhaabe akkasumas akka itti isiniif fufu isiniif himeen ture. Gabaabumatti mee seenaa jaalalaa kana jalqaba mataa irraa isiniif dubbachuudhaaf aniif Isaayaasiin akkamitti wal barree akkamitti gara jaalalaatitti dhufne akkasumas immoo adeemsa hammam dheeratu yookaas hammam gabaabbatu keessa dabarreet immoo tokko jennee jireenya jalqabne waan jedhu mee hamma beekurraa waan tokko isiniif haa dubbatu. Mee aniif achi akkamitti wal barree akkasumas immoo deemsa karaa dheeraa moo gabaabaa turreetti aniif ati kan walitti dhufne yeroon kana siin jedhu turtii waggaa dheeraa moo waggaa gabaabaa keessatti seenaa jaalala keenyaa fageenyaan ibsuudhaaf jalqaba iddoon dhaloota keessanii eenyu eessaa biyyi isinitti dhalattan jechee turteettudha. Maaliif akkuma Oromiyaatitti ani kan kunan himaa mi'ati Oromiyaa naannoo kamitti akka dhalatte himiif. Eshi gaaffiin gaafatame deebisuudhaaf qophiidha jechaadha. Ani kan radhee guddadde godina Wallagga Lixaa aanaa Gullisoo jedhamtu keessattidha kan radhee guddadde. Innaa seenaan jaalala keenyaa immoo akkuma itti fufetti taa'achaadha. Amma iddoo dhaloota kiyya hime seenaa jaalalaa immoo gaafan gaafatameeru nan himaa isinitti himaa jechaadha. Egaa obboleewwan kiyyaa akkuma iddoo kamitti dhalattanii jettanii innettan nuti jalqabarraa ani wanti isiniif dubbadhu ilmaan Oromoo kallattii kaminuu yoo ta'e ilmaan haadha tokkooti jedhama yeroo baay'ee jechuudha. Kanaaf iyyuu inni Oromiyaa keessa naannawaa ammatti dhalate isiniif himee ani immoo akkuma na beektan kana dura baay'een keessanis na beektanii
kan koo shawaa kaabaa salaale jechuudha. Kanaaf jaalalli eessaaf eessaa akka nama walitti fidu akkasumas jaalalli kuni zimza'eetuma nama bifaaf yookaas immoo haalaaf jireenya isaatiin filatee jaalalli kun nama qabamu hin beeku kana gadi fageenya kana jedhee irraa isiniif hin dubbadhu. Kanaaf iyyuu ani finni akkuma nama kamiitiyyuu jechuudha kan wal barree onlaayiniidhaanii. Kanaaf yeroon isiniif dubbadhu yeroo baay'ee isinitti hin ture haalli nuti ani finni itti wal barree baay'ee tokko dhugaas jettanii fudhattanii amanuunis isinitti ulfaataa jechuudha. Kanaaf mee inni jalqaba natu isa dubbise immoo isatu na dubbise yeroo kamitti waggaa kam keessa meesejjinaa barreessee waggaa kam keessa akkan deebiseef isiniif haa dubbatu. Jalqaba kan na dubbise sooretti fada bara 2010 masaltanyaan jiraachuudha gaafa sana dubbise. Ani mana leenjii